Viidiyoo kana keessatti odeeffannoo sharafa mallaqaa kan gabaa gurraachaa yeroo ammaa kana magaalaa Finfinnee keessatti qarshiiwwan biyyoota adda addaa ittiin sharafamaa jiraniin isinitti agarsiisa. Harka fuunee kabajamoo hordoftoota viidiyoo kanaa akkam jirtu? Ani Shimeedha Shimeemaan. Namoonni viidiyoo kana karaa Facebookitiin laalaa jirtan peejii keenyaaf follow gochuu, share gochuu hin irraanfatina. Viidiyoo kana keessatti appilikeeshinii Big Boolee fayyadamuudhaan odeeffannoo sharafaa kan mallaqoota biyyoota adda addaa karaa gabaa gurraachaatiin ittiin sharafamaa jiran akkaataa itti ilaaluu dandeessaniin isinitti agarsiisa. Armaan duras waa'ee appilikeeshinii kanaa isin barsiiseetiin ture. Haa ta'u malee namoonni baay'een appilikeeshiniin kun keessisaa waan fooyya'aa jiruuf, waan jijjiiramaa jiruuf odeeffannoon sharafa mallaqaa kan gabaa gurraachaa eessa dhaqee keessan jiru jedhaniiti kan gaafachaa jiran jechuudha. Eessa akka jiru isinitti agarsiisa. Akkasuma appilikeeshinii Big Boolee daawunlood godhachuu namoonni barbaadan Play Store keessatti ni argattu. Play Store keessa erga seentanii booda Big Boolee jettanii jecha haala kanaan erga barreessitanii booda appilikeeshinichi kunoo isa jalqaba irratti argamu kana isa kana gara bilbila keessanii fe'uudhaan fayyadamuu ni dandeessu. Haala itti fayyadamasaa kunoo isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti appilikeeshinicha ni bantu. Appilikeeshinii Big Boolee akkuma bantaniin odeeffannoo sharafa mallaqaa argachuu yoo barbaadan iddoo kana dhufuu ni dandeessu. Akkasumas immoo armaan dura kan isinitti agarsiisi asii gadi kan jirudha. Akkanatti ol dabarsuudhaan gara xumuraa erga dhuftanii booda gara xumuraa erga geessanii booda iddoo tokkotu ture armaan dura iddoo kana kaafamee jira jechuudha. Amma garuu Black Market isa jedhu batanii kana kilik goote jechuudha. Isa kanarra gadi tuqna jechuudha. Okay, gara biraatiin isinitti agarsiisa. Amma isa kana tuqee isinitti agarsiisu. Isarra yeroo tuqxan kallattiidhaan odeeffannoo Black Market isinitti agarsiisa jechuudha. Kunoo akkana ol siqxanii guyyaarraa kana doolaarri karaa gabaa gurraachaatiin meeqan akka sharafamaa jiru, qarshiiwwan biyyoota biroo meeqan akka sharafamaa jiran asitti ilaaluu ni dandeessu. Fakkeenyaaf doolaara Ameerikaa jedha kun USD jechuun gabaa jedhaani doolaara Ameerikaa jechuudha. Asitti gara qarshii Itoophiyaatti yeroo jijjiiramu 60 sharafamaa jira. Swiss francs qarshii Itoophiyaa 66 sharafamaa jira. Yuuroon 73 sharafamaa jira. Akkasuma qarshiiwwan biyyoota Arabaatis kunoo gadi yoo siqxan kan Kuwait, kan United Arab Emirates, Saudi Arabia ni argattu, kan biyyoota birootis ni jiru jechuudha. Appilikeeshinii kana ammas ni banna. Odeeffannoo karaa gabaa gurraachaatiin jiru jechuudha. Karaa lamaan argattu tokko as keessa jira. Salphumatti akkuma seentaniin as keessa ni tuqxu. Erga achi tuqxanii booda Black Market kan jedhu ni jira. Iddoo kana kilik gootu salphaadha jechuudha. Nama hedduutu appilikeeshinii kana daawunlood godhatee bilbila ofiirraa qaba jechuudha. Kanaaf odeeffannoo sharafaa yoo argachuu barbaadan akkuma keessa seentaniin kunoo Black Market kan jedhurra akka reefu isinitti agarsiisetti gadi tuquu qofa kallattiidhaan isinii bana. Akkana gadi yoo siqxan immoo gatii sharafa mallaqoota adda addaa jechuudha. Karaa baankitiin as yoo tuqxan kan karaa baankitiin jiru isinitti agarsiisa. Asitti garuu kan seeraan alaa jechuudha. Kan hin heeyyamamne jechuudha. Itoophiyaa keessatti dhoorgadha Black Marketiin. Odeeffannoo isaa kan magaalaa Finfinnee keessatti qarshiiwwan biyyoota adda addaatti sharafaman kunoo as gadi tuqnee ilaalla jechuudha. Akkuma reefutti yoo gadi tuqxan kallattiidhaan isinii banaa bakka reefu nu geessa jechuudha. Fuula haaraa banii odeeffannoo sharafaa nutti agarsiisa. Kan baankii yoo barbaanne immoo akkana dabarsuudhaan kunoo isarra gadi tuquudha. Karaa baankitiin kan jirus kunoo qarshiin Itoophiyaa meeqan qarshiiwwan biyyoota adda addaa meeqan akka sharafamaa jiran doolaarri Ameerikaa tokko qarshii 46 saantima 31 paawundi starling yookiin Great British Pound qarshiin biyya Ingilizii tokko jechuudha. Qarshii Itoophiyaa 60 fi saantima 27 sharafamaa akka jirudha kan asitti agarsiisu. Haala kanaan laallattu jechuudha. Doolaarri tokko qarshii Itoophiyaa 60 sharafamaa jira kabajamtoota. Doolaarri qarshii 60 59 jechaa jira jechuudha. Dabalaan jiru. Egaa gara odeeffannoo keenyaatti seeneetiin jira. Doolaarri tokko qarshii 60 Swiss francs yookiin qarshiin biyya Swiss tokko jechuudha. Birrii Itoophiyaa 66, Yuuroon tokko qarshii Itoophiyaa 73, Kanadiyaan doolaar tokko qarshii Itoophiyaa 43 saantima 80, qarshiin Awustiraaliyaa yookiin doolaarri Awustiraaliyaa tokko qarshii Itoophiyaa 41, Chinese yuan yookiin qarshiin biyya Chaayinaa tokko qarshii Itoophiyaa 7 fi saantima 80, paawundi starling yookiin Great British Pound karaa seeraan alaatiin yookiin Black Marketiidhaan qarshii Itoophiyaa 85, Swedish kroner yookiin Swedish kron kan jedhamu jechuudha. Qarshii Itoophiyaa 7 fi saantima 30 wajjin sharafamaa jira. South African rand qarshii Itoophiyaa 2 sharafamaa jira jechuudha. Gara odeeffannoo
biyya Arabaatittiin isin dabarsa. Biyyoota Arabaa keessaa Kuwait qarshii guddaadha. Qarshiin Kuwait 190 sharafamaa jira. Qarshiin United Arab Emirates yookiin dirhaamiin tokko jechuudha qarshii Itoophiyaa 16 fi saantima 45 wajjin sharafamaa jira. Riyaalli Saawudii Arabiyaa qarshii Itoophiyaa 15 fi saantima 50 sharafamaa jira. Qatarii Riyaal yookiin Riyaalli Qatarii qarshii Itoophiyaa 12 fi saantima 40. Omaanii Riyaal qarshii Itoophiyaa 145. Joordaanii Diinaar qarshii Itoophiyaa 68 fi saantima 30. Bahariinii Diinaar qarshii Itoophiyaa 147. Turkish Liiree yookiin Liireen biyya Turkii birrii Itoophiyaa 7 fi saantima 60. Egyptian Pound yookiin qarshiin Egyptii tokko birrii Itoophiyaa takkaa fi saantima 80 sharafamaa jira. Qarshiin Yemanii hin sharafamu jechuudha. Egaa kabajamoo hordoftoota viidiyoo kanaa odeeffannoon keenya inni irraa kana fakkaata. Tajaajila adda addaa appilikeeshinii Big Boolii keessatti ni argattu. Akkasuma Qaanaa Press websaayitii jedhamu irra seentanii qaanapress.com jechuudha. Tajaajiloota garaagaraa argattu. Isaan keessaa fakkeenyaaf appilikeeshinoota adda addaa daawunlood godhachuu, odeeffannoo sharafaa akkuma Big Boolii keessatti argattan argachuu ni dandeessu. Oduu gabaa meeshaalee adda addaa argachuu ni dandeessu. Meeshaalee gurguraa tokko tokkos argachuu ni dandeessu. Gatii tikeetii xiyyaara argachuu ni dandeessu. Isa qofaa miti kabajamtoota tajaajilli birootis ni jira. Seenaawwan adda addaa, oduu adda addaa, teknooloojii, vaakaansii beeksisoota adda addaa Qaanaa Press irratti ni argattu jechuudha. Egaa kan hafe ofii keessanii seenaatii ilaala kabajamtoota. Odeeffannoo keenya irraa kanaan goolabamee jira. Waan hanga ammaa na hordoftaniif ulfaadha. Galatooma. Bye bye.